السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا جلاتمتوتا بوليوني مانا أكم بلتن نغا كيساني جرتو يباتو ماتيكو أكم جرتو ورجاني على مرجان جلت تركمتن أكم جرتن نغا رحمن ربي سولينا جراتو جرتو جباتو يو يا جني أركفوني يا وغاسن الرابني بندتو مديبنا خير ما في ربي وان جبادي كل يوم دكيني فولا في سوجتشارا أكمي مي نغا كيساني جرتو جباتو جروف جرين يكم نغا جرى الحمد لله بغا جراتني أمالي جرو غاري نو جراتا ورّي مالي تاتني سبسكراب وتني شيري سبسكراس كومنتي لايكي قوتنو جزاكم الله خيرا warri maatiin taanes maatii nuu ta'a yaa umurayyaan yuutuub jedha achirratti argitu jechaadha jazaakumullahu khairan akkam nagaa jirtu baga jiraattanii jiruun kun waa hunda caalti alhamdulillahi rabbil aalamiin namni jiru waa hedduu argitanii yaa wallahi rabbiin jiruu gaarii hunda keenya nu jiraachisu hanga jiruun bareedu jiruu gammachuu jiru ibadah rabbi nol kae mo akhirat jannata rabbi no gammachiisu hunda keenya jechaadha rabbi no amal keesu nama jechaan nama murid dheeratee feer irratti kaatimaan isaa tole rabbi kaatimaa keenya tolchuu du'aa keenyaaf rabbi rahmataa godhu akkasiin jenna har'a waa'ee sabrii walii dhaabnu fudhufna maddee walii yaadachiifna waa'ee sabrii irraa sabru jedhan jeezaa warra sabaree jannata jedhani sabrii jechuun yeroo musiibaan tokko namatti galte obsuu of qabuudha sabrii waqtii sanatti waa tokko obsuu sabaruu jechuun waqtii sanatti waqtii musiibaan namatti galte sana jechaadha nama firri nama jalaa du'aa ta'uu yoo fi keenya illee dhukkubsanne haa ta'uu ijoolleen keenya waan urgaa taatee ta'uu wanti qabnu waan tokko nu jalaa badee ta'uu wakka waa'ee kamirratti obsuu qabna argitanii obboleewwan sabriin qaba hedduu bakka hedduutti lakkaa'ama keessaa tokko ol yaadachiifnedhaaf wallah namni seenaa ambiyootaa sahaabotaa duraanii dubbisee baratee qara'e wallahi dunyaa kana waan tokkoon channa kamu jechaadha maaliif dunyaan kanatu ganda sobaa jirraa akka keessummaa amma fakkeenyaaf muka tokko gaaddisa wayyalatoo deemnee yoo teenye qabbaneeffannee dabarra malee gaaddisni sunis immoo darba lagisee dhafe malee jechaadha dunyaa jechuun akkas akka gaaddisa mukaa ta'e nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam ammas immoo dunyaa jechuun akka fixeessa ganamaa fixeessa amma yeroo bokkaa roobee bakka margi jiru hundi keessa nuun beektu inni bokkaa roobu fixeessa qaba inni adii tokko laftoo yaaduu itti ba'ee fixeessuun irraa horkufama dunyaa jechuun akkasii kanaafuu namni yeroo ammaa dunyaanum kana wal jibbee wal kutee wal ajjeetanni kaan subhaanallah الظلم وظلمات النبي ربي صلى الله عليه وسلم ويا كيما ظلمين كندو ويا كيما دكانت إنما تلفتي والله ربي إنما ظلموا ربنا جانوا وباسوا ظلموا إنما ظلموا ربنا جانوا وباسوا إنما مدن دون خيري نسيا ولفدامي حمد الرول أورجي كيرت لجيج ورلجنة تركت ربنا وتايسو اي والله ربي خيري نارو نوادو بسبك خيري نواولچو ساهما حما دبتا ربي نورا كبو انا من وحيون دكت سو ابسك وات ربي نواتايسو مصيبه ان بمكرمي يجادا ربي دي مانا كينيا وطنو فوحد نمكرا يروسنا مو الحمد لله يجوك النبي ربي صلى الله عليه وسلم يرو فتنة كميت فتنة هون دقيست الحمد لله على كل حال جد
yaa rabbi alhamdulillah galanni si haa ga'u waa hundaafuu jechaadha. Kanaaf immoo nu illee rabbi maana jabaa rabbi nu haa kennu maana akka isaanii sabriin bayeessa obsi bayeessa namni obse wallahi waa hundatti dhufa jechaadha obboleewwan. Oromoon keenya waan jettu obsaan aannan goromsaa dhugaa jetti, dhugaa rabbiiti. Dunyaan kun biyya fitnaatii akhiraadha biyya galataa. Dunyaan kun biyya irra teenyee khairii kasabannee waa khairii hojjennee sinqii akhiraa guduunfannee irraa du'aaf qophoofnudha. Muuminni du'aan sodaatu du'aaf qophaa'a malee maaliif maal qabadheen deema isa yaachisaa akka du'e eenyumtuu hin beeka abbaa keenya adamtu du'e kalaasuun du'a achirraa fuunu nama du'a kanarraa fuun jiru jechaadha. Garuu akka duunu hin beekna yoom akka duunu hin beeknu malee gariin fagoo si'a du'a kana dugdi luka keenya jala jirti nutti kaloo jirti. Amma mul'ibsuu jalatti gororri nu fe'ee achiin deemuun isin mala. Bishaan dhugnu nu fe'ee achiin deemuun isin mala. Rabbiin moota alfujaa rabbi najaa nu haa baasu du'a keenya du'a shahaadaa rabbi nu haa godhu gala keenya gala ibaadaa du'a keenya du'a shahaadaa rabbi nu haa taasisu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shahaadaa nu hanqisin munaafiqa nu hin godhin faasiqa nu hin godhin muumina dhugaadhaan rabbitti amanee nabii keenya jaallatee sallallahu alaihi wasallam nabii keenya jaalannaa afaanii bicha ta'uun taane sunnaa isaanii gochi isaanii jala butame amma danda'uun rabbi ofii sodaatee awwa bismillahir rahmaanir rahiim du'a kana qophaa'u rabbi nu haa taasisu. Rabbiin balaa akka malee nurraa haa deebisu. Balaa deemee namatti dhufu akka deemanitti dhaqan rabbi najaa nu haa baasu. Du'aayin dhuka baadati yeroo hunda du'aayii godha zikriin ganamaa galawaan nama tiskiteedha. Kana waan ta'eef zikrii ganamaa galgalaas hin dagatina. Rabbiin arraba keenya zikriidhaan nu haa leenjisu nu haa jiisu. Qooma keenya qura'aanaan rabbiin itti nu haa guutu zikriidhaan beekumaan rabbi hunda keenyaa ijaaru. Wallahi rabbiin hafuura keenya haa urgeessu qura'aana bareedaa kanaan. Qura'aana mana dandeessanu karaa dhaggeeffadhaa baradhaa warra hin baranne immoo barachuudhaaf yaalii godhaa. Qura'aanni nuura dunyaa akhiraati. Namni yoo qura'aana qara'ee yoo dhaggeeffatee seenaa sahabootaa siira nabii keenyaa dubbisee qara'ee barate wallahi wanni isaa kun akka aannan itittuu aannan qorafamaa nama dhugeetti qabbanoofti. Tokko immoo ammas miskiina gargaaruu yatiima gargaaruu mataa qaqqabachuu amaan daanurra. Wallahi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra ilmoo isaa gatee deebe rabbiin ilmoo isaa guddisuu isaanii immoo rabbi jannataa yeroo fi hunda keenya rabbiin warra kaatimaa tolee asirraa deemu rabbiin waa taasisu. Waan irratti doonu hin beeknu gala keenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haa tolchu. Inni nagaan biyyaa nu baase rabbi nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Meeqatu baay'ee alatti febbalee waliin maana subhaanallah. Meeqa keessattuu warri daa'ima eegdan warri jaartii maanguddoo hojii inni hojjetan maanguddoo eegdan of eeggadhaa. Buleetti keenya jikaleessa duute mucaa daa'ima wayii harkatti miidhame jedhanii achumaan kun hojjeessanii subhaanallah ilaaziim na ajjeesuuf jettee himattee iyyitee biyya irratti miidiyaa irratti humtuu dhaga'uu fidide kun reeffasiitu maroonna reeffasiitu karaa maraan dhoowwanii reenfatoo biyyumatti illee erganii fi haatii fi laa hawla wa quwwata illaa billah innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbiin kun ilmoon koo hojjettee na qayyartii yoo jijjiiramtee na jijjiirtee taatachi eegdi ishee jalatti geenyaan kasitu wallaallaan kun akkatti arabni barbaachiftee ajjeeftee rabbi rahmataa godhuu fi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haadha garaa dhale sanaa rabbiin haadha fabbaa zuriyyaadha hiriyaasiti rabbi sabriyaa kennu ishii immoo rabbi jannataan haa kananiisu. Rabbiin nu haa tisku nu haa eegu wallahi bahuu keenya malee akkatti gallu hin beeknu obboleewwan imaanaa subhaanallah. Kanaaf jennaan of eeggadhaa warri daa'ima isa biyyii guddistanuu warri jaartii maanguddoo wayii akkan olii gadi qabdanii maanguddoof hin dandeenye kana fayyinaa qabdanuu
موداجو عشان تبي تلاقي سنة مجو شاتة تنركا كفتي كده رب سناي دعاء قد ذكري قد والله دبين جبدود بينا ما كوني قبل سنة ما كلار كتاني سبحان الله العظيم سبحان الله والله ربي مود الفجاء كان ربي نجان وهباس باني لطف ربي نجان وهباس ريم في الليل دوتا في الليل بيام بريدي بيام با لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نجنا ربي نجان وهباس والله دوتي بينا ما نلفاتا بلي وني معنا دو على مججادا أنا فريجي كشتي دلوده ترباني يعني فريجي كتريف جيكو كوجي كتن كراتتي لا حول ولا قوة إلا بالله ورتي دولني نادو تجر كم تعرفة هذا سنة والله عمري دير على الانجرات تجار الناس يرفتي وجان كو جتة ناقلتي بيجيرم جتة تجدي نادو عشيرة فسيكر اتفاقنا الله مستعان إنا لله وإنا إليه راجعون ربي صبر يا كنو في ماتي على شيء يندافو مو ربي كاتي ما كينيا تلشوف له وكي كالي ربي مباسرتي نون بسيني يا كينيا مراد كينيا ربي بوته نجادن ورا دنيا برباچا بيه دنيا دن هيلمين أن تقوادن بيكم سانغام مچون بيفتي دبو ربي نوابدو هذا الله عالم كان نقارب بدرا يون نقارب بدرا برايو يون نقارب مو نفسي يا فتنا رايو عفونا جدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايكي قدا شيري سبسكرايبي تكفلتن وشي سننجالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته